Ashamaa harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Cabinsi mirga namoomaa bal'aan Oromiyaa keessatti humnoota mootummaatiin raawwatamaa jiraachuu qorannoon tokko ifoomse. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Diggaatti waraanni Bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jechuun nama nagaa tokko rasaasa itti roobsuun ajjeesan. Hidhaan kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti jabaatee itti fufeera. Haaluma kanaan bulchiisa magaalaa Galaanitti namoonni 50 yoo hidhaman, Shawaa Lixaatti ammoo tajaajiltoonni mana amantaa Ortodoksii 3 hidhamuun dhaga'ame. Godina Harargee Lixaatti kaabinoonni Bilxiginnaa dararaa hammeessaa jiraachuun dhaga'ame. Kaabinoonni kunneen aangoo dahoo godhachuun saamicha gudeeddii fi ajjeechaa raawwachaa jiru jedhameera. Faannoo fi raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa garaagarummaa ilaalchaa kan hin qabne ta'uu Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ibsan. Kaabaa Itoophiyaa Gondaritti lammiin Israa'el tokko ukkaanfamuu ministeerri dhimma alaa Israa'el beeksise. Raawwiin waliigaltee nagaa Piriitooriyaa waraana waggoota lamaaf dhiiga hedduu dhangalaase qaawwaa guddaa akka qabu waldaan waloo siivilii Afrikaanis for the Horn jedhamu beeksise. Gamtaan Afrikaa qorannoo sarbiinsa mirgoota Tigraayitti raawwataman irratti godhamu adeemsa ifa hin taaneen adda kute. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjiin ana Maanu'eel Laggaatiin. Cabinsi mirgaa namoomaa bal'aan Oromiyaa keessatti humnoota mootummaatiin raawwatamaa jiraachuu qorannoon tokko ifoomse. Lixa Oromiyaa godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallaggaa dabalatee kutaalee Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u keessatti ajjeechaan jumlaa, reebichi, qaama hir'isuun, saamichi qabeenyaa fi mirgi bakkaa bakkatti socho'u humnoota mootummaan danqamee jira. Dargaggoonni Raagu'eel Haayiluu, Isaaq Zalaalem, Abubakar Nuurii, Amaanu'eelii fi Zari'uun jedhaman barattoota Yuunivarsiitii Wallaggaa fi hiriyoota yoo ta'an waggaa tokko dura magaalaa Naqamtee mana tokko keessatti osoo waliin taa'anii sagantaa TV tokko daawwataa jiranii akka tasaa humnoonni mootummaa itti seenuun sagantaa diinaa daawwataa jirtan jedhee bakka tokkotti fixe. Jaalataa Habtaamuu, Daannoo Dagumaa, Ibsaa Yadataa fi Qajeelaa Taayisaa kanneen jedhaman immoo hojii garaa garaa irratti bobba'anii fi tuttuqqii siyaasaa hin qabnedha. Siyaasa irraa bilisa ta'uu fi hojii isaanii qofaa hojjechuun afaan qawwee loltoota mootummaa Biltsiginnaa jalaa isaan hin baafne. Isaan arfan yeroo garaa garaatti humnoota mootummaan ajjeefamanii jiru. Isaayyaas Kaasahuun, Abbabaa Dhufeeraa, Dassaaleeny Bulchaa, Tasfaayee Tarfaasaa fi Obsii Dinagdee kanneen jedhaman immoo Waxabajjii 23 bara 2023 Wallagga Lixaa Aanaa Qilxukaarraa jedhamutti lubbuun otoo jiranii harkaa fi ija hidhamanii boolla tokko keessatti gataman. Carraan isaanii hanga ammaa hin baramne. Humnoonni mootummaa Biltsiginnaa lola waraana bilisummaa Oromoo wajjin adeemsan irratti injifatamuu hordofee gara magaalaatti deebi'uun sababni injifatamuu keenyaa isaanii jechuun dargaggoota fixaa akka turan qorannoon taasifame ifoomsee jira. Dargaggoonni biroo Dirribaa Caalaa, Isqeel Dirribaa, Margaa Badhaasaa, Mulgeetaa Abdiisaa, Karrasaa Yoonaas, Eebbaa Tasfaa godina Wallagga Lixaa Aanaa Gullisoo keessatti yeroo garaa garaatti humnoota mootummaa Biltsiginnaatiin ajjeefamanii jiru. Dargaggoon Kaasaa Sanbataa jedhamu ammoo Aanaa Boojii Coqorsaa ganda Giddaa Bikir jedhamu keessatti ajjeefamee jira. Heerri mootummaa Federaalaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa keeyyanni 15 mirga lubbuun jiraachuu lammiilee biyyattii kan kabaju ta'us loltoonni mootummaa Biltsiginnaa keeyyata kana cabsuun mirga lubbuun jiraachuu lammiilee biyyattii sarbaa jiru. Sarbamiinsi lubbuun jiraachuu kan raawwatamu qabata isin deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun yoo ta'u, dargaggoonni hedduun qabata kanaan ajjeefamuu fi haqni isaanii loltoota mootummaa Biltsiginnaatiin dhokfamuu qorannoon tibbana dhimma kana irratti taasifame ifoomsee jira. Itti gaafatamummaan mootummaa Biltsiginnaa jala hin jiru jedha qorannoon kun. Dargaggoonni biroo Abdiisaa Indaaluu, Abdii Tamasgeen, Jaalal Kennesaa, Tamasgeen Bantii, Duulaa Uummataa, Fiqiree Taaffasee, Ifaa Ayyaanaa, Bantii Lammeessaa, Xiinqaa Yohaannis, Boonaa Caalii, Baachaa Ittaanaa jedhaman godina Wallagga Lixaa Aanaa Gullisoo keessatti raayyaa ittisa biyyaa fi poolisiin miidhamanii qaamni isaanii miidhaa guddaan irra gahee jira. Heerri mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa keeyyata 16 miidhamuu qaama irraa lammiilee biyyattii kan eegu yoo ta'u, kun ammoo naannoo Oromiyaa keessatti hojiirra oolaa hin jiru. Godinuma kana keessatti hidhaan seeraan alaa humnoota mootummaa Biltsiginnaatiin bal'inaan adeemsifamaa jira. Heerri mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa keeyyanni 17 hidhaan seeraan alaa kan dhoowwu ta'us loltoonni sirna Biltsiginnaa faallaa kanaatiin lammiilee nagaa maqaa miseensa waraana bilisummaa Oromoo yookiin deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo jedhuun qofa hidhaa jiru jedha qorannoon kun.
Bu'uuraalee tajaajila hawaasummaa kanneen akka neetwoorkii bilbilaa, intarneetaa, baajaajii, taaksii, mootorsaayikilii, baankii, ambulaansii fi baasii uummataa godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo keessatti uguruun rakkoo bal'aa hordofsiisee jira. Heerri mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa keeyyanni 8 waa'ee birmadummaa lammiilee, keeyyanni 32 waa'ee mirga socho'uu lammiilee fi keeyyanni 40 waa'ee mirga qabeenya horachuu lammiilee kan ibsu yoo ta'u, faallaa keeyyattoota kanaatiin Oromiyaa keessatti ugurri sochii qabeenyaa fi birmadummaa lammiilee uguramee jira. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Diggaatti waraanni Bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabdaa jechuun nama nagaa rasaasa itti roobsuun ajjeesan. Maqaa adda addaa itti maxxansuun kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti ilmaan Oromoo jumlaan ajjeesaa, hidhaa fi gidirsaa kan jiru waraanni Bilxiginnaa ammas gocha isaa fokkisaa kana akkaan jabeessee itti fufee jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Haaluma kanaan gaafa waxabajjii 30 bara 2015 akka lakkoofsa Habashaatti nama Gammee Baqqalaa jedhamuu fi jiraataa aanaa Diggaa ta'e magaalaa Naqamteetti qabuun aanaa Diggaa bakka addaa Kireecharii jedhamutti geessanii ajjeesaniiru. Akka maddeen jedhanitti waraanni Bilxiginnaa kunneen sobanii akka waa inni hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabuutti fakkeessuun haala suukkanneessaa erga ajjeesanii booda reeffa maatii dhowwachuus himaniiru. Ilmi Oromoo bara mootummaa Bilxiginnaa kana keessa jiraan isaas du'aan isaas kabaja dhabuun haala suukkanneessaan guyyaa guyyaan ajjeefamaa jira. Hidhaan kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti jabaatee itti fufeera. Haaluma kanaan bulchiisaa magaalaa Galaanitti namoonni 50 yoo hidhaman, Shawaa Lixaatti ammoo tajaajiltoonni mana amantaa Ortoodooksii 3 hidhamuun dhaga'ame. Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee bulchiisa magaalaa Galaanitti humnoonni tikaa Bilxiginnaa dargaggoo Oromoo sababa hojii barbaaduu fi kanneen biroon gara magaalattii dhufan jumlaa hidhuun dararaa jiru jedhame. Yeroo ammaa kanatti magaalattiitti qeerroowwan 50 ol ta'an naannoo istaadeemii bakka siidaa Awaash jedhamutti hidhamuun dararamaa akka jiran maddeen gadaa miidiyaa neetwoorkii himan. Qeerroowwan achitti hidhamuun dararamaa jiran keessaa kan maqaa arganne Abbushee Asaffaa, Tulluu Rafeeraa, Habtaamuu, Baqqalaa Dhaabaa, Darajjee, Bookee Guddisaa, Gaashawun Dhaabaa fi Hayilee kanneen jedhamanidha. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaatti tajaajiltoonni mana amantaa Ortoodooksii 3 hidhamuun dhaga'ame. Namoonni 3 yeroo ammaa kana mana hidhaa Bilxiginnaa keessatti argaman kunneenis tokko Barsiisaa Biraanuu Mokonnon, 2 Daaqoon Alamuu Caalaa, 3 Aandinet Kabbadaa kanneen jedhamanidha. Akka maddeen naannichaa jedhanitti namoonni kunneen badii tokko dalaganii otoo hin taane gaaffii mirga afaan ofii waaqeffachuu waan gaafataniif qofa hidhamanii jedhaniiru. Oduudhuma hidhaa keessaa osoo hin bahin gaafa adoolessaa 10 bara 2023 godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee bulchiisa magaalaa Sulultaatti artistoota 2 qabuun hidhuun dhaga'ame. Artistoonni kunneen hundumaa Sarbeessaa fi Damee Darajjee kan jedhaman yoo ta'u, iddoo hojii isaanii magaalaa Finfinnee oolanii galaa otoo jiranii qabaman. Mootummaan Bilxiginnaa namoota nagaa badii tokko malee qabuun hidhee dararuu akkaan jabeessee jiraachuus maddeen keenya dabaluun ifoomsaniiru. Harargee Lixaatti kaabinoonni Bilxiginnaa dararaa hammeessaa jiraachuun dhaga'ame. Kaabinoonni kunneen aangoo dahoo godhachuudhaan saamicha, gudeeddii fi ajjeechaa raawwachaa jiru jedhameera. Baha Oromiyaa godina Harargee Lixaa aanaalee garaa garaa keessatti kaabinoonni sirna Bilxiginnaa hawaasa nagaa dararuun jiruu fi jireenya uummataa goolaa jiraachuu maddeen keenya ifoomsan. Haaluma kanaan gaafa adoolessaa 7 bara 2023 godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultuum Araddaa Dullachaa gaara Qeeransichaa bakka jedhamutti mucaa durbaa tokko qabuun humnaan gudeedaniiru. Shamarreen humnaan gudeedamte kun maqaan ishii Biqisaa Mohaamud Aliyyii kan jedhamtu yoo ta'u, jiraattuu aanaa Ciroo Araddaa Sheekaa Adamiiti. Guyyaa lamaaf shamarree kana erga of biraa tursanii boodas waajjira poolisii aanaa Cirootti geessuu isaanii odeeffannoon nu qaqqabee addeesseera. Gaafa adoolessaa 9 bara 2023 aanaa Ciroo Araddaa Najabaas ganda Billisaa keessatti waraanni Bilxiginnaa horii hawaasaa humnaan saamuu fi jiraattota gara magaalaa imalaa turan akkasumas magaalaa irraa galaa turanis karaa irratti eeguun waan isaan qaban mara irraa saamuunis ibsame. Qonnaan bultoota saamichi irratti raawwate keessaa kan maqaa arganne Abdallaa Jamaal saawwan dhaltii 3, Aliyyii Yusuf qotiyyoo 1 fi saawwan dhaltii 2 akkasumas maallaqa qarshii 15,000 irraa saamanii jiru. Aanaa Qarsaa ganda Tuuttoo Araddaa Yaabataa Salaamaa keessatti ammoo nama maqaan isaa Abdii Adam jedhamu milishoonni Araddaa reebicha hamaa irratti raawwachuun erga inni harkatti laafee ofiif of fannise jechuuf marxoo isaa irraa baasuun fannisanii deemuu maddeen keenya ibsaniiru. Abdii Adam yeroo ammaa kana buufata fayyaa Yaabataa Salaamaa keessatti du'aa fi jireenya gidduu jira jedhameera.
Faannoo fi raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa garaagarummaa ilaalchaa kan hin qabne ta'uu Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaa dubbatan. Ajajaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaa dhimma sochii faannoo ilaalchisuun haasaa waltajjii irratti taasisaniin faannoo waliin garaagarummaa ilaalcha siyaasaa hin qabnu jedhanii humnichi waliin wal loluuf sababa homaa akka hin qabne dubbatan. Ayyaana kabaja waggaa Izzii Daalol kan magaalaa Jimmaa irratti qophaa'e irratti argamuudhaan haasaa kan taasisan Biraanuu Juulaa raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa birmadummaa daangaa Itoophiyaa kabachiisuu malee ergama kan biroo akka hin qabne himanii rakkoo nageenyaa biyya keessatti mudatu ilaalchisuudhaanis yaada kennaniiru. Yaada kennan keessatti humni naannoo Amaaraa Faannoo jedhamu raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaasa kan bane jiraachuu eeranii sababni wal isaan lolchiisu garuu akka hin jirre ifatti dubbataniiru. Ajandaan faannoo walii walitti nu buusu hin jiru kan jedhan hoogganni waraanaa Itoophiyaa kun lola kaabaa keessatti hirmaatanii qooda isaanii ba'ataniif jecha meeshaa waraanaa sababa lola sanaatiin argatan fudhatanii akka jiraatan barbaannee murteessinee turre jedhan. Faannoon meeshaa waraanaa sababa lola kaabaatiin argate hundayyuu hiikkadhus kennis hin jedhamne kan jedhan Biraanuun inumaayyuu isiniif mala waan ta'eef fudhadhaatii gara mana keessanitti galaa jennee jedhan. Gama biraatiin garuu waraana bilisummaa Oromoo akeeka siyaasaa ifa ta'e qabatee galma qulqullaa'aa lafa kaawwatee qabsoo hidhannoo gaggeessaa jiru kan mootummaan Itoophiyaa akeeka siyaasaa kanaaf beekamtii kennee mariif waliin taa'e kaayyoo fi gaaffiin isaanii maal akka ta'e nuuf hin galu jedhan Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaa. Gaaffiin isaanii ifa kan nuuf hin taanee fi daran kan nu burjaajesse mootummaan isaan waliin mariif taa'uu isaatii kan jedhan Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaa akka waan waraanni bilisummaa Oromoo akeeka siyaasaa ifa hin qabneetti irra deddeebiin dubbateera. Waraanni bilisummaa Oromoo gara sochii nagaatti deebi'ee akka qabsoo gaggeessuuf jecha akka galteetti kan kaasan Biraanuun addi bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessa taa'ee nagaadhaan qabsaa'uu isaati. Haa ta'u malee hoogganni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiraachuu fi waajjiraaleen dhaabichaa bakka hundaarraa cufamee akka jiru hin dubbanne. Inumaayyuu mootummaan dhiibbaa irratti godhee hin jiru jechuudhaan hidhaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo fi danqaa sochii siyaasaa waakkataniiru. Yeroo hundayyuu mootummaan Itoophiyaa dhugaa utuu arguu ukkaamsuudhaan rakkoo nageenyaa biyyattii akka hammaatu ajjeechaa, weerarri, saamichii fi qeerraa buqqa'uun akka hin dhaabbanne taasisaa har'a ga'eera. Faannoon uummata Oromoo kumootaan ajjeesee miliyoonotaan qeerraa buqqisee kaan lafa Oromiyaa humnaan weeraree qabataa jiruuf raayyaa ittisa biyyaa ammallee beekamtii kennee fi humna waraana bilisummaa Oromoo kan akeeka siyaasaa ifaa qabu kan bilisummaa, walabummaa, dimokiraasii fi walqixxummaaf qabsaa'u garuu gatii dhabsiisuu itti fufaniiru. Kaaba Itoophiyaa Gondaritti lammiin Israa'el tokko ukkaanfamuu ministeerri dhimma alaa Israa'el beeksise. Lammiin biyya Israa'el tokko naannoo Amaaraa Gondar keessatti jalaa ukkaanfamuu ministeerri dhimma alaa Israa'el beeksise. Ibsaa ministeerichi baaseen odeeffannoo lammiin Israa'el kun naannoo Gondaritti ukkaanfamuu addeessu wiixata darbee isa qaqqabuu ibseera. Akka ministeerichi beeksise lammiin Israa'el umuriin isaa 70tti tilmaamame kun qaamolee maallaqa barbaadaniin kan ukkaanfame yoo ta'u guyyoota muraasa dura gara Gondar imalee ture. Nama kana gadhiisuuf dippiloomaatonni humnoota nageenyaa naannichaa fi Interpool waliin qindoominaan hojjechaa akka jiran ministeerri dhimma alaa Israa'el ibseera. Interpoolii fi humnoonni nageenyaa naannichaa isa gadhiisuuf yaalii taasisaniin maallaqa gaafatamuu gabaafameera. Maallaqni jalqaba gaafatame miliyoonaan yoo ta'u marii boodara taasifameen gara kumaatamootaatti gadi bu'uu gabaasni miidiyaalee Israa'el addeesseera. Lammiin Israa'el kun ergaa sagalee maatii isaatti ergeen na gargaaraa bosona gidduuttan argama roominatti roobaa jira waan ani amma keessa jiru diina koof illee hin hawwu jechuun gabaafameera. Raawwiin waliigaltee nagaa Piriitooriyaa waggoota lamaaf dhiiga namoota hedduu dhangalaase qaawwa guddaa akka qabu waldaan siivilii Afrikaan Ex for the Horn jedhamu beeksise. Walitti bu'iinsi mootummaa federaalaa fi TPLF gidduu ture akka dhaabbatuuf waliigaltee nagaa ji'oota 8 dura mallattaa'e kan gamaggame dhaabbanni kun gama nageenyaa dhiyeessii gargaarsa namoomaan akkasumas eegumsa namoota nagaatiin fooyya'insi jiraatullee qaawwi nagaa kanaa yaaddoo keessa galchuu akka jiran eerameera. Gabaasa gamaggamaa fuula 25 qabuu fi gaaffii fi deebiin namoota baay'ee akkasumas odeeffannoowwan uummataa baay'ee qabate kana keessatti raawwiin waliigaltee nagaa qaawwa baay'ee akka qabu mul'iseera. Yaadawwan furmaataas dhiyaataniiru. Gabaasni dhaabbata kanaa qaawwi mul'atan tokko tokko sababa hanqinoota raawwii irraan kan ka'e ta'uu mul'iseera. Waraanni Tigraay keessatti ajjeefamuu fi qaamaa hir'achuu namoota nagaatiif sababa ta'e kun dhaabbatullee bakkeewwan ammallee humnoota alaatiin qabamanitti ammallee nageenyi namoota nagaa haala hamaa ta'e keessa jira jedheera. Rakkoowwan kunneenis bakkaawwan to'annoo Eertiraa jala jiranii fi
humnoonni Amaaraa to'atanii jiran keessatti ta'uu gabaasni kun eereera. Waliigaltee nagaa boodas lixaa fi kibba Tigraay keessatti haleellaan namoota nagaa irratti raawwachaa jiraachuu gabaasaaleen bahan akka jiran kan kaase gabaasichi bakkeewwan kunneen ammoo bakka qaamolee walaba ta'anii to'atan illee qaqqabuu hin dandeenye ta'uu himeera. Loltoonni Eertiraa Tigraay bakkeewwan tokko tokko keessa jiran ammoo eegumsa namoota nagaaf taasifamuu qabu irratti dhiibbaa uumeeraa jedha gabaasichi. Akka waliigaltee nagaa Piriitooriyaa fi sanada hojiirra oolmaa Naayiroobitti mallattaa'etti humnoonni Tigraay meeshaalee waraanaa gurguddoo kan hiikkatan humnoonni alaa fi humnoonni naannolee raayyaa ittisa biyyaatiin ala ta'an Tigraay keessaa yeroo tokkicha bahaa jiranitti akka ta'e eerameera. Haa ta'u malee humnoonni Eertiraa fi naannoo Amaaraa naannicha keessa jiran naannolee Tigraay keessaa hin bahin kan jiran yoo ta'u maqaan isaanii yakka raawwachaa jiraachuu walqabatee ka'aa akka jiru himama. Bakkeewwan naannolee Tigraay fi Amaaraa irratti walfalman nageenya waaraatiif murteessaa ta'ullee murtee waliigaltee nagaa Piriitooriyaan ala taasifamuun isaas ibsameera. Qaawwi biraan gabaasni kun mul'ise ammoo dhimmoota namoota 100,000 lakkaa'aman buqqa'aniiti. Lammiileen buqqa'an kunneen gara qe'ee isaaniitti kan hin deebi'in jiranii fi rakkoo hamaa keessa jiran ilaalchisee hubannoon gahaan akka hin jirre eereera gabaasni kun. Tajaajilawwan bu'uuraa sababa waraanaatiin addaan citee ture deebi'anii tajaajila kennuu jalqaban illee tajaajilawwan fayyaa fi barnoota waliin wal qabatan ammallee haala barbaachisaa ta'een kennamaa waan hin jirreef ijaarsi taasifamuu feesaa jedheera. Qaawwi biraan gabaasni kun adda baaseera jedhee dhimma aangoo qaama hojiirra oolmaa waliigaltee kana hordofuu gamtaan Afrikaa ogeessota walitti fiduun hundeesseeti. Qaamni akka waliigaltee nagaa Piriitooriyaa akka to'atuuf gamtaa Afrikaa hundeesse kun sarbamoota jiran ifatti gabaasuudhaaf aangoo akka hin qabnee fi humna nagaa gahaas kan hin qabne ta'uun isaa akka qaawwa biraatti mul'ateera. Koreen hordoffii mirkaneessuu fi kabachiisuu nagaa gamtaa Afrikaa raawwii nagaa kana ilaalchisuun akka hordofuuf kan walii galame ji'oota 6 ta'ullee haga muddee dhufuutti dheereffamuun isaan yaadatama. Gamtaan Afrikaa qorannoo sarbiinsa mirgoota Tigraayitti raawwataman irratti godhu haala ifa hin taaneen adda kute. Koomishinii mirgoota namoomaa gamtaa Afrikaa koomishinii sarbiinsa mirgoota naannoo Tigraay keessatti raawwataman akka qoratuuf hundeessee ture adeemsa ifa hin taaneen akka hojii dhaabu taasisuun ibsame. Koomishiniin hojii dhaabee kun koomishinii jalqaba Itoophiyaa keessatti waraana waggoota 2 geggeeffamee hordofee sarbiinsa mirgoota raawwataman qorachuuf hundeeffame ta'uun ni yaadatama. Qorannichi akka addaan citu taasisuun cinaatti koomishiniin gamtichaa fuula marsariitii isaa irratti dhimma sarbiinsa mirgaa ilaalchisee odeeffannoo laatu dhaabsisuus beekameera. Gamtichi koomishinii dhiittaa mirga namoomaa Tigraay keessatti raawwataman qorachuuf hundeeffame qorannoo gaggeessuu akka addaan kutuuf murtee dabarsee baasii tokko dura ta'us eerameera. Koomishinichi erga hundeeffamee kaasee gabaasa tokkollee hin maxxansine. Gamtichi dhiittaa mirga namoomaa Tigraay keessatti raawwatame qorachuuf waggaa 2 dura koomishinichi hundeessuun isaan yaadatama. Yeroo sanatti mootummaan Itoophiyaa hundeeffama koomishinichaa akka mormu ifatti beeksisee ture. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora yuutuubii Gadaa Miidiyaa Neetwoork laayik sabskiraayib gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaatu ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.